Godina Kaaba Shaggar aanaa warra Jaarsoo keessatti waraanni sirna PP nama tokko manaa gadi waamuun ajjeesanii gatanim. Jaalaa Caaluu Roobaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Ajjeechaan jumla Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru ittuma fufuun mataan naftanyoota Abiyyi Ahmed golee Oromiyaa mara keessatti waraana isaa bobbaasuun kan ajjeesanii gataa jiran malee saamicha reebichaa fi hidha ammeessuun uummanni wayyoomina dhabee rakkachaa jiraachuun beekamaadha. Godina Kaaba Shaggar aanaa warra Jaarsoo ganda Faajjii Ejersaa iddoo addaa Loogoo jedhamutti waraanni sirna PP waxabajjii 2024 nama maqaan isaa obbo Itichaa Dachaasaa Shallamaa jedhamu mana isaatti marsanii qabuun fuudhanii deemuun ajjeesanii bakkeetti gatu jiraattonni dubbatan. Obbo Itichaan abbaa ijoollee lamaa yoo ta'u waraanni kun qabanii deemuu malee eessa akka buusan maatiin wallaaluun rakkachaa kan turan yoo ta'u waxabajjii 3 du'aa isaa bakkeedhaa argatanii awwaallatanii jiru. Yeroo ammaa Oromiyaa keessatti balleessanii osoo hin taane Oromummaan yakkanii kan ajjeesan yoo ta'u obbo Itichaanis badii tokko kan hin qabnee fi jaalalaan hawaasa naannoo isaa gidduu kan jiraatu ta'uu jiraattonni waa'ee isaa beekan ragaa bahu. Nama jabaa hawaasni isa dhaga'u namootaaf kabaja qabu kana ajjeesuu hidhattoota kanaatti uummanni hedduu gadduu fi rakkoolee karaa adda addaan uummaticha irratti deemaa jiruu fi dararaan guyyaa irraa gara guyyaatti dabalaa deemuu isaan jiraattonni yaadda'uu ibsan. Godina Lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti waraanni faashistii PP manneen jiraattotaa gubuu fi qabeenya saamuun beekame. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Bilxiqinnaan cunqursaa fi hacuuccaan Oromoo bituuf jecha milishootaa fi waraana barcuma aangoo isaa eegan uummata Oromootti bobbaasee yeroo ammaa kana saamicha daangaa darbe irratti jabeessee jira. Akka kanaanis waxabajjii 3/2024 godina Lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Qarsaa Mirxii jedhamu keessatti waraanni faashistii PP mana obbo Fayyee Dandaatti ibidda shiduun gubanii qabeenya isaa immoo midhaan kuntaala 11 jalaa saamanii akka deeman ibsame. Obbo Fayyee jalaa manni isaa kan gubate 2 yoo ta'u manni tokko qorqorroo baallee 65 fi tokko ammoo baallee 30 ta'uu maddeen himuun meeshaaleen mana keessaas tokkollee akka hin baane dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dabalataanis guyyuma sana ganda Qarsaa Mirxii keessaa namoota maqaan isaanii nu hin geenye 3 jalaas qabeenya isaanii waraanni sirnichaa manatti olitti seenuun isin deeggartoota wobbooti jechuun jalaa akka saamanis beekameera. Yakki namoomaa jiraatota nagaa hirmaannaa siyaasaa fi deeggaraa qaama kamii namoota hin taane irratti deemaa jirus uummata Oromootti abdii dukkanaa itti ta'e akka jirus arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixaa Harargee aanaa Odaa Bultuun magaalaa Baddeessaa keessa uummanni maallaqaa mana baankiidhaa baafachuuf dhorkamanii jiraachuu dubbatu. Jaalkennaa sabaa dabalata qabam. Qabata waraana bilisummaa Oromoo taasifachuun sirni aangoo irra jiru biltsiginnaan saamicha karaalee adda addaan uummata irratti taasisaa jiru jabeessee itti fufee jira. Guyyaa wixata darbee irraa kaasuun godina Lixa Harargee aanaa Odaa Bultuu magaalaa Baddeessatti manni baankii uummataaf maallaqa dhiyeessaa akka hin jirre jiraattonni dubbatu. Akka jiraattonni jedhanitti maallaqni baankicha keessaa fe'amuu kaasuun yeroo hawaasni dhaqee baafachuuf jedhu waardiyaan mana baankichaa maallaqni hin jiru jechuun hawaasa deebisaa turuu ibsan. Haga yoomitti hin jiru maaliif maallaqa asii qabna miti jedhanii jiraattonni gaafatanis sababa isaan nuti hin beeknu jechuun ala deebii biraa akka hin qabne illee ibsaniiru. Akkasumas kaabinoonni aanichaa waardiyoota mana baankii mana barumsaa fi teelee mariisisuun teelee keessaa namoota kaardii baay'ee bitan mana baankii keessas yeroo manni baankii kun baname nama maallaqa baay'ee baasuu fi nama mana barumsaa keessa dhufee barattoota dubbisu qabaatii qoradhaa jechuun akka akeekkachiisaatti itti himaa turus himaniiru. Itti dabaluunis aanicha keessaa dargaggoonni hedduun magaalaa Burqaa dabalatee mana hidhaatti jumlaan guuramanii dararamaa akka jiranis jiraattonni kunneen dabaluun ibsaniiru. Godina Arsii aanaa Roobee Didaa keessatti dargaggoonni nagaan 2 waraana PP'n qabamanii dararamaa jiraachuu jiraattonni himan. Dabalata isaaf jaalaqaafan fayyeera. Yeroo itti Oromoo ta'u qofti yakka namootatti ta'uun namni nagaan manaa ba'ee daandii gubbaatti hafaa jiru kanatti ulaagaa tokkichi namni ittiin jiraachuu danda'u deeggaraa paartii biltsiginnaa qofaa ta'u akka ta'etu Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'achaa jira. Dargaggoo Ladeemaa umuriin isaa ganna 19 ta'e kan maqaan isaa Umar Jamaal jedhamu rakkoo impaayirettii keessaa jalaa dheessuun biyyoota ollaa jiraachaa kan ture yeroo ammas haalli biyya bakkee isaaf mijachuu dinnaan gara qe'ee galee hojii dogdoqqee namoota deddeebisuun ofii isaa fi maatii isaa jiraachisaa kan ture murni biltsiginnaa yakka tokko malee qabuun hidhanii dararaa jiraachuu maddeen himan. Sababni hidhamuu dargaggeessa kana waraana bilisummaa Oromoof nyaata geessita kan jedhu yoo ta'u yeroo ammaa kanas godina Arsii aanaa Roobee Didaa bulchiinsa magaalaa Saadiqaatti hidhamee jira.
Dargaggoo Umar kan dhalate guddates onuma roobee Didda'aa ganda Sibee Mararoo jedhamu keessatti akka ta'es jiraattonni himan. Dabalataanis jiraatuma ganda Sibee Mararoo kan ta'e dargaggoo maqaan isaa Saadaam Amaan jedhamu godina Baashaggar aanaa Daamaarraa gara magaalaa isaa Saadiqaatti osoo galaa jiru waraanni gabroonfataan PP waraana bilisummaa Oromoof odeessa funaanuu deemta. Haalli kee hundi namoota isaan waliin hariiroo qaban fakkaata jechuun qabanii hidhanii akka jiranis dabaluun ONM'tti himanii jiru. Saadaam nama abbaa hin qabne akka ta'ee fi maatiin isaa hundi harka isaa akka eegan namootni isa beekan dabaluun ibsaniiru. Gara oduu keenyaa biyya alaarraa argannetti yeroo dabarru paartiin ANC erga filannoo mo'amee booda mootummaa tokkummaa biyyaalessaa ijaaruuf yaada dhiyeesse. Dabalata qabna. Filannoo torbee darbee gaggeeffameen sagalee caalmaa paarlamaa erga dhabee booda mootummaa tokkummaa biyyaalessaa ijaaruuf yaada dhiyeesse. Qaamolee hundaa bira ga'us ammallee mariin gaggeeffamaa jira jedhame. Dubbiimtuun paartii ANC Maayileen Gibeen Gumoosrii gaazexeessotatti akka himanitti bu'aan qorannoo kanaa akka agarsiisutti lammiileen Afrikaa kibbaa paartilee hundi akka waliin hojjetan barbaadu. Paartiin ANC sagalee gara persentii 40 kan argate yoo ta'u, paartiin giddugaleessaa mirga dimokiraatawaa DA persentii 22, paartiin MK kan pirezidaantii duraanii Jaakob Zuma persentii 15 fi paartiin hundee jabaa kan ta'e qabsaa'ota bilisummaa dinagdee persentii 9 argatee jira. Sirni sanyummaa apartaayidii bara 1994 xumuramuu hordofee filannoo dimokiraatawaa jalqabaa irratti erga Niilsan Maandeellaan injifannootti dhufee booda ANC'n harka caalu dhabuun kun kan yeroo jalqabaati. Sirna bakka bu'ummaa madaallii Afrikaa kibbaatiin mootummaan kamiyyuu paartilee walitti dhufanii sagalee persentii 50 ol argatanirraa ijaaramuu qaba ture. Adda Biyeen Gumoosrii akka jedhanitti paartiin ANC, DA, EFF fi paartileen xixiqqoo biroon waliin marii taasisee jira. MK bira ga'us deebii gaariin akka hin jirre ibsiteetti. Dubbiimtuun ANC itti dabaluudhaan paarlamaan torban lama hin guunne keessatti waan wal ga'uuf ANC'n kana dafee furuu barbaada jedhaniiru. Hojiin isaanii inni jalqabaa mootummaa itti aanu ijaaruuf pirezidaantii filachuu ta'a jechuun BBC'n gabaasee jira.